Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya nagaa keessanii nageenya keenya bakka jirtan hundatti isiniif qaqqabu. Tole kun barnoota teknooloojii afaan oromootiin Afrikaa Samsiin gara isin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti akkaataa bilbila keessan jechuudha guutuun guutuutti jechuudha nama bilbila keessan tuqe yookaan ammoo bilbila keessan fuudhee yaalii garagaraa irratti taasise guutuun guutuutti to'achuu dandeettan isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenya har'aa kanaan asin duras barsiisee jira aappiin sun jechuudha. Aappii kanaan walittuun dhiyaatu jechuudha fayyadama irratti baay'ee aappii gaariidha jechuudha aappiin kun kanaaf akka irraa fayyadamtaniif aappii kana qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Tole jechuudha egaa hordoftoota keenya jechuudha faayidaan aappii kanaa jechuudha bilbila keessan yogguu cufattanitti nama bilbila keessan fuudhee yaalii garagaraa taasisan suuraa kaasisaniif lafa kaa'a. Akkasuma jechuudha bilbilli kun aappiin aappii garaagarummaan isaas jechuudha bilbila keenya yogguu of goonee bannu jechuudha appilikeeshinii garagaraa bilbila keenya irratti hojjetanii akkasuma paaspoortii yookaan ammoo sukuriitii duraan bilbila keenya irraa qabnuunis hin dalagu jechuudha aappiin garagaraa jechuudha. Kuni kan har'aa kun jechuudha kan inni dalaguun aappii kana qofa bannee dhiisuudha jechuudha yogguu hayyama qofa kenninee fi dhiifna kan inni dalaguun sukuriitii yookaan ammoo paaspoortii fi yookaan ammoo paatarnii duraan bilbila keenya irraa qabnu qofaan kan inni nuuf dalagu jechuudha. Kanaaf aappii kana diskiripshinii viidiyoo kanaa jala isiniif kaa'a diskiripshinii viidiyoo kanaa jala ilaaltanii ni buufattu. Akkasuma immoo jechuudha warroonni karaa pileestooriitiin buufachuu barbaadan haadin ayyettanii yoo barreessan karaa salphaadhaan karaa sanis buufachuu dandeettu jechuudha. Egaa asirratti jechuudha warroonni gama Afrikaa Samsiin haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsiin akka sabskiraayib gootan isin gaafanna. Akkasuma immoo mallattoo nootifikashinii fuulduraan baatu kanarratti al tokkoof kilik godha. Sana booda filannoo sadan kana keessaa isarraa olii kan jiru kanatti guutuudhaan viidiyoo nuti sirra galakkifnu akka daddafee isin qaqqabu taasisaa jechuudha. Warroonni jechuudha diskiripshiniin eessatti gaafataniif ammoo diskiripshiniin haala kan buufanullee baay'ee waan rakkisatii miti jechuudha. Kanaaf iimoon kun jechuudha pileessoo haala kanatti fakkeenyaa fi kun amma iimoodha. Iimoo asin dura barsiisee ture jechuudha. Iimoo kana fakkeenyaa fi liinkii isaa argachuudhaaf asirratti ni tuqxu jechuudha bakka xiyyaa kanarratti sana booda kun kallattimaan aappii buufachuuf kan jiru kana asirratti kilik godhuudhaan liinkii isaa ni argattu jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamtu jechuudha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha asuma viidiyoo keenya kan daawwatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma gaafii qabdanii fi yaada qabdan gara koomantii fi keessaa nuuf dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf warroonni sooshaala keessaatiin gaafachuu barbaadan gaafii gaafachuuf iddoo jiru kanatti kilik gootu. Akkasuma teelegiraama keenyas warroonni karaa teelegiraamaatiin sun hordofuu barbaadan asirratti kilik godhuudhaan aappii maallaqaan bitamuu fi akkasuma immoo firii argamu appilikeeshinoota garagaraa achirraa ni argattu jechuudha. Tole gama feesbuukaatii fi liinkiileen garagaraa seelatti argamu liinkiilee kan irratti hordofuu dandeettu. Tole gama barnootaatti yogguu dabarramu aappii kana akkuma buufattanii xumurtanii jechuudha. Aappii kana irratti al tokkoof kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti ni banama. Next gootu. Sana booda enable hardin eye iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda okay jettuuni. Sana booda maal gootu activity iddoo kanatti al tokkoof ni cufaaftu. Sana booda maal gootu next gootu. Sana booda allow sana booda maal gootu gootu setting. Sana booda allow permission kan kanatti kilik gootu. Sana booda haala kanatti hayyama iddoo kanatti kennitanii fi sana booda gubbaa kanaan duubatti deebitu jechuudha. Sana booda maal gootu gootiitti iddoo kanatti kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti waan hundumaayyuu xumurtanii jirtu jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha. Fakkeenyaaf aappiin kun wantoota garagaraa of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asirra yoo deemtanii ilaaltan jechuudha. Asiitiin kanarratti yoo kilik gootan akkaawuntii ofirraa qaba. Fakkeenyaaf wantoota garagaraa gara siitingiitii wantoota guutan hedduutu jira. Isin ilaaltanii keessa deemtanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Miimoorii keessanis isin qulqulleessuu danda'a jechuudha. Kanaaf aappiin kun baay'ee gaariidha. Aappiin kun jechuudha aappii kana hayyama keessanii alatti namni illee isin jala irraa haquu hin danda'u yookaan immoo irraa balleessuu hin danda'u jechuudha. Aappiin kun aappii baay'ee gaarii ta'e jechuudha. Kanaaf egaa hordoftan keenya jechuudha fakkeenyaaf akkaataa inni suuraa kaasee nuuf kaa'u
Tole hordofan keenya jechuudha dhibbaan dhibbatti akka inni dalagu baruudhaaf yookaan immoo bilbila kana 100% jettanii sirriitti wanti kun akkamitti inni wanni kun hin dalagaa yookaan immoo hin dalagu jechuudha. Shakkii keessaa baatanii akka inni dalagu sirriitti beekuudhaaf kunooti bilbilli isin agartan tun oofii jirtu jechuudha. Bilbila oofii jirtu kana banee isinitti garsa jechuudha. Sokoriitii dogongoraa yaalee isinitti garsa jechuudha. Kanaaf aappiin kun jechuudha hammuma isin yaaltan yookaan fakkeenyaaf dhibba yoo yaaltan nama san dhibbuma kaasa isiniif kaasa jechuudha. Kanaaf kunoo marraa takka yaalee jira ammas jechuudha irra deebi'ee ni yaala jechuudha marraa lamaffaas hayyee haala kanatti yaalee jedha erga haala kanatti yaalee maal godha aappiin kun dhibbaan dhibbatti dalaguuf yookaan immoo dalaguu dhabuu isaa beekuuf maal godha kallattiidhumaan maal godha sirrii banee appilikeeshinii kana keessa galee ilaalaa jechuudha aappii kanaaf maal godha al tokkoof aappii kana irratti kiliikiin godha jechuudha akkuma isin agartan appilikeeshinii isa kana erga bilbila kiyya irratti bane yookaan immoo bilbila kiyya ofii kiyya bane jechuudha maal godha aappii kana irratti al tokkoof kiliikiin godha jechuudha kun akkuma isin agartan jechuudha suuraa kiyya kaasee jira jechuudha suuraa kiyya haala kanatti naaf kaasee jechuudha bilbilaan isin waraabaa jiru wajjin haala kanatti kaasee jechuudha. Kun suuraa haala kanaan isiniif kaafame kana yookaan immoo suuraa haala kanaan jechuun nama bilbila keessan fuudhee kaafame kana jechuudha. Bilbili keessan isiniif kaasee lafa isiniif kaa'e kana jechuudha yookaan immoo bilbila keessan irra ol isiniif kaa'e kana jechuudha. Guutuu isaa yookaan immoo bal'iftanii daawwachuudhaan yookiin immoo jechuudha akka inni guutuun isaa isiniif mul'atu maal gootu al tokkoof suuraa kana irratti kilee gootanii haala kanatti fakkeenyaaf akka ebaluun isaa sirriitti beekamutti isiniif ifa tahaa jechuudha kunoota akkuma isin agartan suuraa kiyya kana sirriitti mul'isee naaf fidee jira jechuudha. Tole egaa hordofan jechuudha fakkeenyaaf suuraa san ofirraa balleessuudhaaf maal gootu iddoo gubbaa kanarratti al tokkoof suuraan kun haala kanatti irratti kilik gootanii bal'iftanii booda jechuudha suuraa kana ofirraa balleessuudhaaf maal gootu idduma dileetii gubbaa kanatti bakka xiyyiira jirtunaatti al tokkoof haala kanatti kilik gootu sana booda maal gootu okay jettuuni jechuudha. Sana booda kan itti aanus haaluma kanatti dileet gootanii ofirraa xumurtu jechuudha ofirraa qulqulleessitu jechuudha. Egaa hordofan jechuudha barnoota keenya kan har'aa irraa akka gammaddaan shakkii takka illee hin qabne jechuudha. Egaa barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufnes kan hanga ammaatti wajjin ture kana hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenye.